السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقاف يا أخي سني بغيراتني إيجا إما أبلي سخين يرتي وانت كسني فنجري كذا ورجع كيسافو خرا تيك توك خرا ميديا كابدني تيجولا ودو هلولا أوبتن ولينكي يو أنجر غارنا متوكو فراخ يسار أبدا جل كبرتي وني سين جو أكا فيديو خنا غرتين شير غودي أمتا غرتي صوبان شيرات أتاجرون كنا برانجي مالف سبب نساتي ديما وبليس خينيا راتواني دبچو ديما يجو وبليس خينيا ودون غرتي صوباتي فجاساني يجو بيان كي يون غرغار يون دن ديني فمرات دي سنم نوانتك سنغالي يون دن ديني يو غرتي نمسان غرغارو هندن ديني جچو وانتك غرغارو هندن ديني وان سن فرات دي والتكيسو ولك جيبو مالي برباجيس خامو جان هندو تاني وني ميديا غرا تيك توك اوف تاني غرا فيسبوك اوف تاني مالتو جيب يو ريال يو انت ريال دي دم غرغارو دبد توادي سا دواي ربي خدافي سني نچ دو انا ماما ودن ودو ابا مجان لبو دانجيرو مجان نغرغارا نبير دابدا ودجو وبليان كي اورومون توني وانت افاني وانت كهجتو دبغيسن ولا ربسو والتكيسو gartee waan hin taane haasa'u irratti tokkoffa aandinnati yoo lubbuunam tokko baraara jaan immoo hamaa qaxxooriitan rabbi sodaadhaa viidiyoo tana sheer godha namni rabbi sodaatu ummata biraa akka ga'uuf warri gartee mucaan du'ee tanii hololo ootan rabbi isin uume sodaadhaa hin sobinaa somni haraama guruppii garee seenaa maalleen walii qabamaafii jira خليسة خان كنا مغريالا سعودي كوما شاني خانت إرجم أران تنا كم مالك بيجتينيا غير خراكم إبات خان غليف مجان دوب أران تنا إتناتي فوراني جتشجر إسيني مود يمتني ميديرا مجان دو كم إتكرر مالك إيسا غورتني مجان خمسة تقبلي يو إتياتهم بين يو إتياتي واي مجان خان الرقبان كم نون ما نسين كجيب دمال وبالله عليك أنا توز أكنمت تخجبنا رات أوف تنجتشون nama biraa ta'us akka isin yoo ta'e akka makka jibana marata oftan jechuudha mee abbaa keenya kana biqilatti ilaala rabbii jaada rabbiin gartee xiqqeenya addunyaa akhiraa isinittiin fidini kijibina yoo waa'ee takka gargaaruu hin dandeenye firraa afaaniin usaa du'aayii godhaafi namni dirqamaan kiisha keessan seene silaa giiftii tiiktookiifu silaa gartee giiftii tiiktookiifu ni kannama maalleen kun hanga gartee miidiyaarra olii gati sheer gootanii kijiba gara tiiktookii roggalaale mucaan du'ee jaa koomantii jalatti dhufee mucaan du'ee miti naan jaa subhaanallah nama ajjeesuu zaataan oduu namni sun lubbuudhaan adirmadhaa jee dubbatu Allahu akbar mee sheer godhaa rabbii isin uume sodaadhaa ummata kana biraan gaa ummata kana hunda biraan gaa warra kijibaan haqa namaa nyaachuuf deemu warra kijibu ka gartee waa takka gochuu hin dandeenye jechuudha obboleeyyan kiyya yoo ana taatellee arra akkasuma jechuudha maaf kijibdan maaf sobdan jechuudha somni maalii barbaachisa miidiyaa hawaasa irratti wanni deemtanii mucaan du'e mucaan lubbuun keessaa baate kan godhame viidiyoo hedduutu ol ba'e kan gartee jarri akkas godhe jechuudha namni keenya kan gartee akkasitti gartee nama dhabee isaan fixan hedduutu ol ba'e sababni isaas kan waasaap irraa warra garee guruppii san fuudhe viidiyoon isin nama suuraan gartee mucaadhaan wal bira tiitan suni suuraa isaatii miti jechuudha mucaan ganama kana wanoon ni dubbata guruppii seenaadha obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha du'aayii godhaafi kijibinaa mucaan du'e ettanii hololin sina yoo waan kannine firraa dhiisaa rabbi kadhaafi maali sobaan nama ajjeesuun maa nama xiqqeessuun silaa si ta'eetis akkasuma silaa ana ta'eetis akkasuma diinaa qabe waan kana sababni isaas bar mucaan mataa isatti waa'ee amaarummaa waan godhen qabu warra nama arrabsee qaba wanjala dalage qaba mee suuraan mucaadhaatii miti billaa alee mucaan hagartee lafarra harkifamu sani kan ciisu isa malee nama sadii moo afurii kan gartee raamme kan isaan suuraa biraa qaban jechuudha boleeyyan keenya sababni isaas kun oromoo biraati yoo gartee maalleen kan namni akka san godhamaadha mucaan kun hajarri waan san ergu malee mucaan assalaamu alaikum jee dubbata afaan isaatiin arraan tan ammoo natti wayyaa'ee narraa lakkee qoonqoo qofa nyaata qofa natti hin kannine malee tumarree narraa qabbaneessan jechuu jira isin immoo deemtanii mucaan du'eetanii tiiktookii fi kana keessa taatan maa nama ajjeesuun zaataan maa barbaachise kun yoo waan takka dalaguu hin dandeenye silaa waan takka xiqqeessuu kijiba silaa taate bolotikaa silaa taate waan takka qaata waan takka hojjetanii biyya guutuu baxaabbatan jechuudha yoo gosummatti wal baaftanii wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu fi maal oduu taate jechuudha obboleeyyan kiyya rabbii isin uume sodaadhaa rabbii gartee rakkoo san biyya keessanii isin baasee biyya namaa jawwaala kana isin harka kaaye kana sodaadhaa
maali jennaani carraa gartee jawwaala argachuu kan gartee rabbiin si mudde kan gartee carraa feesbuuka fayyadamuu rabbiin si mudde carraa tiiktook fayyadamuu rabbiin si mudde jechuudha miskiinummaa duraan ati keessaa qabdu sirraa jijjiiree arra jawwaala kan akkati bitattu si godhe akkati mana ijaarattu si godhe isa san sodaadhaadha waan kijiban taaneen odeessina namarratti waan takka yoon dandeenye waan san gochuu hin dandeenye nama tokko gargaaruu yoon dandeenye itti dhiisa du'ee maa barbaachisere waan takka odoo lubbuun jiru hin dandeenyuun akka waan takka gargaaruu hin dandeenyu waa harkaan qabnuun keessaaf ijoollee suudii keessaa ijoollee dhiiraa akka dalagarra hin jirre nan beeka parsantaan dhibbaan dhibba dalagaa kan qabne nan beeka waan gargaartan hin qabdan tahee garuu hin kijibina warri biyya ijoollee shamaraa warra biyya Dubaay warri Kuwait warri biyya biraa jiran dawwalanii bilbilaan nu gaafachuu jiran jechuudha mucaan akkanatti du'ee jaani akkana jaani isin hangam takka irraa quba qabdanii obboleeyyan kiyya mucaan ajjeesina zaataan jira mucaan rakkoo maallaqaati maallaqa jarrillee hanga tokko argatee jira garuu itti laaffisanii maalleen wal jala guuramee fi cufamuu fi qaba hanga san booda mucaa rabbiin achi keessaanii baasaa jechuudha isin eegale namni keenya ifiifuyyuu wal qabdanii akkana wal godhaa jirtanii kun harka uffata walirra beesaa jirtanii miila wal gubaa jirtan namni keenya sabummaan keenya lamaanuyyuu akkana wal godhaa jirtanii obboleeyyan keenya kanaan qooda lubbuun jiruu du'een je'ina sinigale yoo immoo waa harkaan qaban du'aayii rabbi kadhadhaafi sinigale mucaan ni jira fayyaa guutuu qaba rabbiin gartee nama du'ii itti murteesse malee namni hidhameef qabameef hin du'u Tigree harka seenaa Amaara harka seene bakka fedhe haa seenu sinigale saniif uummanni kan barbaadu maallaqa maalleen isaanii jala jalaa gallaan irraa laaffisanii jiran sinigale maal ennaan dhiibbaa jechuudha jala jalaa yoo kannameef ka barbaadan maallaqa gargaaru riyaala namni 200 riyaala 250 tokko fale zaata katti kuma 25 xiree san kafal hayyee yoon qabaanne namni 100 mee nama 500 godhe riyaala meeqa golgaa riyaala 107 yoo nama 200 oo ta'e parsantaala nama riyaala 50 yoo kafale namni 100 nama kuma takkaa wal geetanii garee irratti nama kuma takkaa tota nama 800 tatta oduu baay'isan aboo maarree ta'e kana yoo ta'u baates yoo namni waan qabaanne namni duniyaa wajjin hin dhalatu saniif waan ta'eef namuunuma horaa mucaa eega qabame amaarri qabee maallaqa gaafachuu jira mucaan sun yatiima abbaan malan qabu abbuma akkuma argaa jirtan kan kunoo abbaan isaa nama gartee akaawwii gartee sadaqaa gandarra deemee namarraa kadhatee fi lubbuu isaa ta'e jiraachisu mucaan kun gartee isa kanarraa jijjiiruu bee rabbiin immoo nama mokkora abbaa fedhe mokkora isin immoo gartee warri gartee biyya nagaa keessa rabbiin raamata isin isaatiin miidiyaa isinitti isin akka fayyadamtan isin godhe halubbuun si jiraachisee feesbuuk akka fayyadamtu si godhe halubbuun si jiraachisee tiiktook irraa akka taphattu si godhe karasiide si guutee kaardii shabakaa si guutee sa'aatii 24 guutuu shabaka irra ta'e hin kijibin billaalee rabbii isa san sodaadhu maali jennaan rabbii gartee si ajjeesu kana sodaadhu hagartee lubbuu tanteetii irratti hafuura keetii irratti si hizaabu hangartee gizee qaniin tantee si geesse odoo namaan hin marane jawwaala kan kee fudhadhu odoo hin jenne odoo gartee uffata kee fudhadhu odoo hin jenne akkasi gurra si qabee addunyaarraa fuudhee si kuchiisu kana sodaadhu hin kijibin waan takka kijibaan hin dhaabbatina kijiba sheeriin godhina waan hin taane hin hojjetina waan dandeenye du'aayii godhaaf hin jechuu barbaada maali jennaan wallaahi irra hedduu waa'ee nan hojjedhu keessatti viidiyoo jalatti nama du'ee irra baay'ee tiiktook irraa viidiyoo natti sheer godhan viidiyoo nama biraatii fi mucaa wal moggaa kaanii boleeyya kiyyu garuu yeroo duraa saniif viidiyoo miidhanii jiran gaafa maalleen hin kanan sababni isaas nam tokko gaa namni hogga qabe miidheetti akka gartee sabni isaa sun dirmatuuf viidiyoo san itti erga kun aadaa jirtu kun aadaa gartee nama qabee nama hawaalaa qabuuti akkuma gartee warra liibiyaati ni beeytanii kanaaf immoo namni kun yoo maallaqa xiqqishoo jalaa kanname xiqqishoo sirraa laaffata maali mana maalleen hankee dhaataan dhufaa jira waan ta'e saniif waan dandeessanii qarshii 10 yoo ta'e qarshii 20 yoo ta'e irratti hirmaadhaa sanii jechuun du'aayii godhaaf hin jechuu barbaada odoo abbaan mucaan hin du'in du'ee na farsinaa du'a namaan hawwina guyyaa lubbuun tantee ni duuti jaamte ni duuti ilma namaatiin kasin ajjeesu rabbi kasijjeesu saniif ati qixaaxa feeqaseete ni mokkoramta duniyaa tanarratti ni mokkoramta keessaa ni baata qabeenya ni dhabda ni argatta qabeenya ni qabda ni dhabda immoo tana beekuun dirqama addunyaarratti maali jennaan qarshiin ati qabdu si biraa deemuun dirqama akkasin jechuu barbaada
maali jennaani sagaleeti jetana sheer godha ummata biraan gaa warra gartee kijiba miidiyaa isaan irratti tiktok irras ta'ee gara gartee wanni irrattis ta'ee gara gartee miidiyaa keessan irra viidiyoo tana sheer godhaadha ummata gartee haraami ummata gartee qumanya hagartee du'a namaa odoo lubbuu jiruu nama ajjeesuu barbaadu warra gartee kijiba hagartee kijibaan gartee tiktok irra viidiyoo namaati suuraa biraa fayyadamee wal moggatti maxxansee mucaan du'e jechuudhaan shira gartee mucaa kanarra shiru ilmoo miskiina ilmoo yatiima hagartee miskiina abbaan qabna abbaan gartee biratti waan nyaatu hin qabne kanarratti dhiibbaa of biraan gaarisu jechuu barbaada wanni akkana isinirraan barbaachisu hadaraa waan akkanaa dhiisa yoo hin gargaare yoo hin dandeenye firra afaan himsaa yoo gargaara yoo rabbi kadhadhaa yoo qabaattan gargaara yookaan immoo rabbiin isinii haa kannu dachaa isin godhe rabbiin isinii mokkoreen isinii jechuu barbaada warri gartee mucaa du'eettanii odeessisan billaaleek nurraa dhaabbadhaan isinii jechuu barbaada rabbi sodaadhaa maal ennaan ilmu nama du'aan hin fedhina nama lubbuudhaan jiru ajjeesuudhaaf nama lubbuudhaan jiru kan gartee itti dhiyaatee irratti bilbilee wajjin haasa'u jiru nuyi gruppii garee keessa seenaa sagalee mucaallee dhageessuu dandeessanii kijibina mucaa du'eettanii ajjeechii wanni ooftanii jiru dandeessan qarshii takka kannaa dandeessan qarshii lama dadhabdan immoo rabbi kadhaa fi rabbiin mokkorrii keessaa isaa haa baasu lubbuu isaatiin rabbiin haa baasu gartee warri nu dandeessan gruppiin kunoo viidiyoo tana gubbaa jirti liinkiin isaa gasseenaa gattuqa qarshii 10 dandeessan 5 dandeessan 20 dandeessan waan gartee rabbi isinitti beekurraa sadaqadhaa haga guyyaa qiyaamatti namni rakkataadhaaf quuqame namni rakkataa islaama sanuu islaama gartee cinqame nama cinqame hundaaf rakkataadha gargaaruuf cinqame rabbiin immoo rakkoo isatti jirtu tan gartee inni nama gara fuulduraa waan boru rabbiitu beeka namni keenya waan arra nyaatu bichaa beeka waan boru ganamaa immoo rabbiitu beeka jechuudha saniif obboleeyyan keenya laal imimmaan abbaa yatiima kanaa isinaa qabu imimmaan gartee abbaa mucaa kanaa isinaa qabu laal shira gartee mucaa kanarratti oofuudhaaf maqaa namallee balleessuudhaaf maqaa warra guruppillee barreessu akka namni gartee maallaqa sobaan walitti qabu jiru akka gartee kan mucaan du'ee dabarfate waan biraatti hojjechuu jiru warri gartee mucaan du'eettanii holololsitan laal warri du'a namaa feetan warri namaa odoo lubbuun jiruudhaa mucaa ajjeesuu barbaadan laal abbaa keenya kana nacinanni gartanii imimmaan isaanii isaa isinaa qabu warri jettan laal warri gartee kijiba kana jibdan jechuudha waan taane sheeriin godhina waan hin kijibina mucaan lubbuudhaan jira arra alhamdulillaahi ulelleen irraa wajjootee jirti maalleenis hanga tokko irraa galee jira saniifuu hirmaadhaa warri gartee kannitan guddoo bakka isin abuusu warri haftanis hirmaadhaan isin jechuu barbaada hagartee rakkanne hin jiru namni hin cinqamne hin jiru mucaa kana cinaa warri hanga ammaa dhaabbattan galatoomaa nama hedduu dhaabbataa jira keessaafuu ijoollee shamarranii wallaahi rabbiin gartee humna teessan humna barakaa isinaa godhu eegaa qabeenya keessan qabeenya barakaa isinaa godhu warri kannattan hundi keessanuu bakka kannitan guddoon isiniif haaseentu guyyaa qiyaamaa gartee kan ragaa akkanatti naa jecha miskiina gargaare jee rabbiin gartee waraqaa isinii kan warra akkasirraa rabbi isinaa godhu ulfaadha galatoomaa jabaadhaa horaa bulaa isiniin jechuu barbaada viidiyoo tan akka gartan sheer godhaan isin jechuu barbaada galatooma.